Ashama harka fuudhee kabajamtoota jaalatamtoota chaanaalii kiyyaa lammii jalatti argamtan kan biyya keessas kan biyya alaas akkam jirtan akkamiin sa'aatiif yeroo kana keessanii ani obboleettiin keessan nagaa fayyaa godhasiin jedha obboloota kooyi har'aa viidiyoodhaan walitti deebinee jirra. Egaa har'aa keessummaan qabadheen dhufe keessummaan kootis ayyaantuu asalaadha. Ayyaantuu kabajaaf jaalalaan gaafinan si gaafadheef eeyyamamtuu taatee gara mana kootti dhufuu keetiif guddaa galatoomi jedha ayyaantuu. Akkasumas immoo obboloota kooyi warroonni na jajjabeessitan guddaa naaf galatoomaa jedha. Ammas immoo jajjabinni keessan na biraa akka hin hafne laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessadha. Warroonni maatii kootis hin taane maatii naaf ta'aadha jedha. Jaalalaan sin gaafadha obboloota kooyi. Egaa har'aa ayyaantuunis gara mana kootti argamtee fi gaafii yeroo baay'ee anas yeroo tokko wantoonni abdii na kutachiisan akkasumas immoo yookaan obboloonni koollee kan abdii akkanaa kutatanii keessa darbanis akkasumas immoo warroonni fuulduratti illee yookaan abdii wayii nama kutachiisu wanti maan abdii nama kutachiisu dhabamu waan ta'eef anaan gaafii ayyaantuu gaafadhe keessatti ayyaantuun baay'ee miira keessa galtee na waraabdee turte. Asumaanis ayyaantuu guddaa galatoomi jedha. Egaa obboloota kooyi isinis immoo viidiyoo kana haga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Viidiyoo kanarraa waan baay'ee barannaa jedha. Akkasumas ayyaantuu namni hin beekne jirtanii baay'een keessan hundinuu hin beektanii. Kanaafuu ayyaantuun diraamaa maasitii irratti illee nama gahee guddaa taphatee barumsa guddaa mana isheetirraa argachaa jirrudha. Akkasumas immoo karaalee adda addaatiin barumsa irraa kan argachaa jirrudha jedha mana ayyaantuutti. Kanaafuu ayyaantuunis har'a mana koottis argamtee obboloota kootiif dhaamsa muudannoowwan adda addaarraa kan qabdurraa nuuf qooddee jirti. Ayyaantuu guddaa galatoomi jedhaani. Anis immoo asumaanan gara ayyaantuutti sin dabarsaa. Ayyaantuu wajjin turtii gaarii isiniif yaa ta'u. Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala kiyyaa lammii jedhu jalatti argamtan nagaan kabajuu jirtantis naa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ani ayyaantuu asallaatti har'aa kara mana chaayinaalaa kiyyaa lammii gaafiif deebiidhaan affeeramee dhufee jira. Mana keetti na affeeruu keetiif guddaa isaa galatoomi isiniin jechuun jaaladha kiyyaa lammii. Egaa har'a na'uuf kalchaa inni isiniin jechuu jaaladha. Sababbiin isaa gaafii kiyyaa lammii na gaafattee gaafii ciccimoodha. Gaafii ciccimoo suni gaafan dubbisu sammuu koo keessatti wantoota baay'ee akka yaadadhu godhee jira. Egaa tarii ayyaantuu asallaa har'a maal taate naan jechuu dandeessan warri na beektanii. Yeroo tokko wantoonni akka yaadannoo ta'ee sammuu kee keessatti seefii ta'u gaafa kaastu egaa miira addaa keessallee nama galchuu danda'a jechuudha. Baay'izawwee nama miira keessa bahee jira. Xiqqoo ishee baay'ee sammuu koo keessa wanti deddeebi'ee baay'ee jira. Kanaafuyyuu dirqama immoo gaafii kana deebisuun bilees viidiyoo kan haga dhumaa dhaggeeffadha. Yaada keessan komentii jalatti nu barreessuu hin dagatina. Asumaan kiyyaa lammii jajjabeessaa baay'ee micayyoo cimtuu gaariidha. Boru bakka guddaa kan gahuu dandeessudha. Gargaarsa keessan garuu ni barbaaddisin jechuun jaaladha. Galatooma kara gaafiittan deema. Gaafii tokkoffaanii maatii kootiin wal barinaan jedha. Dursa maal jedha ayyaantuu nagaanii fi ayyaantuu nagaa waaqayyoo siif yaa baay'atu akkam jirtaa. Har'a gorsa gabaabduu akka maatii kootiif keessatti siif gaafachuuf barbaada naan jettee jirti. Galatoomii anillee gaafii keetiif ayyamamtuu ta'e mana kee dhufee jira. Nagaan koo siifillee bakkuma jirtutti siif haa baay'atu siin jechuun jaaladha. Egaa gaafii tokkoffaan maatii kootiin wal bareedha. Akkuma dura dubbadde ani ayyaantuu asallaati. Warri chaayinaala ayyaantuu asallaa hin beekne gabaabumatti ayyaantuu jettanii waggaa barreessitanillee qubee feetanii barreessitan ayyaantuu jettanillee isinii dhufa. Baay'eellee barreessuu baattan qubee A fi yaa barreessinaan isinii dhufa jechuun jaaladha. Galatooma kanuma.
egaa ka gaafii lammataa itti seenaa gaafii lammaffaan namoota abdii kutatanii fi gorsaa maal qabdeedha. Egaa ka addunyaa sagali gorsina ni qabu. Egaa ka har'a jireenya tarii jireenya ayyaantuutti illee tuttuqaatanan gorsa kana isin kennuu danda'a. Yeroo baay'ee namni mataa ofiitirraa ka'eetti gorsa tokko waggaa namaa kennu. Egaa ka ani ayyaantuu asallaa wantoonni abdii na kutachiisan baay'ee keessa darbee har'a eegee jira. Dursaa guyyaa har'aa kanaan kan na eegee inni uumaa koo ta'ee inni yeroo kamuyyuu waa'ee kootiif caliin jenne dubbatu maqaan isaa galatoomuu jechuun jaaladha. Lubbuudhaan na jiraachisee aduu guyyaadhaan argisiisuu isaatiif maqaan isaa galatoomu. As keessatti abdii kan nama kutachiisu baay'ee jira addunyaa sagalii garuu waan jechuu barbaadu keessaa fuuldura keellee waan abdii si kutachiisu jiraachuu danda'a. Cinaa keellee waan abdii si kutachiisu jiraachuu danda'a. Bitaa keellee wanti abdii si kutachiisu jiraachuu danda'a. Garuu ati gaafa abdiin akkasii si kutachiisu sitti dhufe maal gootaa isarra tarkaanfadhu ija keetiin fageessi laali. Gaafa ija kee achi qaaressitee tolaaltu wanta gurguddaa kabajaa qabu dura kee jira. Kanaafuyyuu achi fagaadhu ija kee qaarisiisi laali jechuun jaaladha. Warroonni abdii kutattan waggaa jiraatan isiniin jechuun jaaladha. Tarii qara qarshiitiin, tarii kara fayyaatiin, tarii kara jaalalleetiin, tarii kara abbaa manaatiin, tarii kara haadhaaf abbaatiin illee ta'uu danda'a. Warroonni abdii akkasii kutattanii jiraatan ta'e isa hunda asitti akka homaan jirreetitti yaadi irra tarkaanfadhuuti ilaali waan gaarii argita isin jechuun jaaladha. Baay'ee qormaanni gurguddaan ilma namaatiif jabeenya taa'ee tayyaadha. An akka kuufitti jechuudha. Sababbiin isaa warqiinu ibiddaan qarameetti kabajaadhaan morma namaatirra fillafiitii yookaan bakkeetti bahee mul'ata. Ilmi namaa warqiin morma namaatirra taa'u kun ibiddaan qarameetti kan mul'atu waan ta'eef jechuudha. Gurra keenyarra, mataa keenyarra yookaan adda keenyarra yookaan morma keenyarra kan godhannu suni ibiddaan qaramee baheetti. Qormaata gurguddaa keessa seenee baheetti. Kan bakka kabajaa ta'u yoo taa'u bakka kabajaa meeshaan inni keessa godhamu kan kabajaa yoo uffatamu iddoo kabajaan jiru deemamuuf yeroo uffatamudha warqiin. Akkas ilmi namaa gaafa qoramte ati warqii akka taate hin dagatin jechuun jaaladha. Sababbiin isaa ofirratti hin beeka. Akka warqiitti qoramee tan warqii ta'e jedhee tan yaada. Akka ayyaantuu asallaatitti of ta'ee tan dubbadha ijaa ta'eef jechuudha. Qoramuun gaarummaaf akka ta'e hin dagatina. Isiniin jechuun jaaladha abdii hin kutatina. Warqiin gaafa ibidda galu abdiin kun bakka kabajaa akka ga'u hin beeka. Kanaafiyyuu atis warqiidha waan taateef wanti ittiin qabamtee jirtu sun si hin daangessin buru iddoo kabajaa akka warqii sanitti bakka kabajaatitti waamamta. Teechoon kee bakka kabajaati. Bakki ati itti waamamtu bakka kabajaati. Kanaafuu abdiin kutatinni isiniin jedha. Warri abdii kutannaa keessa jirtan. Itti aansuudhaan gaafii sadaffaan maal jedha? Muudannoo abdii si kutachiisu qabdaadha. Qaba. Dhugaa dubbachuu fi lakkaa'ituun fixuun lafa kanarratti yookaan muudannoo yookaan qormaata mataa kootii bichaa osoo hin ta'in kan addunyaa hundaatu anatu baataa yeroon jedhutu jira jechuudha. Sababbiin isaatiillee lafa kanarratti gaafa uumamtu milkaa'ina keetiifillee waanuma hunda keetiifuyyuu maatii kee kan ga'u hin jiru. Sababbiin ani haadha koo dhabeedhaan wanta abdii na kutachiisu danuun na mudate. Inni ani haadha koo daa'ummaadhaan dhabe. Obboleewwan koo dubartootaa oduu haati koo lubbuun jirtuu heerumaniianii fi obboleettiin koo mana keessaa nama macarrashaa irratti dhalanneedha jechuudha. Nulachuu daa'ima gaafa harmeen koo boqattu. Boqonnaa harmee kootiitii miti ana kan mataa koo naannessee yookaan qormaata guddaa keessa na seensisee jajjabina dhabu. Anis obboleettiin kootis yeroo sanitti keessattuu an hangafa obboleettii kootiiti. Harmeen koo daa'ima illee ta'u akka daa'imaatti miti kan na laaltu akka ijoollee guddootitti na laaltee natti dhiyaatti baay'ee wanta baay'ee nafaan haasofti nu taphachiisti. Nu bakka harmeen koo anaa fi obboleettii kiyyaa fi waan addaati. Dhukkubsattee ta'e uloogaa ciiftu dhoqqee finneeti bakka ishiin ciiftutti wajjin taphanna ishee irratti utaallee
achi keessa seenuun barbaadu. Walumaa galatti harmee koo dhabee jajjabina arganne ani sababbiin isaa obboleewwan koo gurguddoowwan iffuune qormaata danuu yookaan immoo waan kan hin jenne keessan darbee jechuudha. Walumaa galatti sababa saniin kana mudannoo koo waan gurguddaa keessa darbu keessaa du'a harmee kootii irratti jajjabina dhabuun baay'ee na miidhe. Shamaraadha. Yeroon odeeffannoo adda addaa harmee kootii irraa baruu jalqabu irratti mana 10 keessa ta'ee harmee koo dhabee yeroo waa dagachuu hin dandeenye yeroon harmee koo dhabetti dhabiisa harmee kootii irratti immoo hawaasa naannootii irraa jajjabina arganne. Obboleewwan koo mana ormaa yookaan abbaa manaa qaban waan ta'eef akka barbaadan dhufanii nu faana dubbachuu hin danda'anii. Kanarraa kan ka'e miidhamtuun ta'ee jira jechuudha. Kana abdii kutannaa keessa seene jechuudha yeroo sanitti. Sorry. Baay'izawwee viidiyoo kana balleessu viidiyoo 4 dileetii godheetan viidiyoo 5ffaadha kun. Kanaafuu viidiyoo kana balleessu dhaloota fintaa'ee yaada waan ta'eef viidiyoo 4 balleesse kun 5ffaadha. Galatooma. Kana fakkaata mudannoon koo inni jireenya kee keessatti magaalaa fi baadiyyaa maaltu wal fakkeessa jedha. Gaafii arfaffaani magaalaa fi baadiyyaan garaagarummaa qaba. Namni baadiyyaa tokko ni hojjeta. Waan hojjete san yeroo baay'ee qarshiitti jijjiiruu deema malee itti fayyadamuu irratti baay'ee hin dandeettiin qabanii garuu magaalaan waan xiqqoo argatu irratti baay'ee ittiin jijjiiramuu danda'a jechuudha. Garaagarummaan kana ilma isaatillee barsiisuu irratti yookaan ilma isaa kunuunsuu irratti magaalaa fi baadiyyaan tokko miti. Baadiyyaan akkuma nama kamuu dhalchee akkuma nama kamuu mana barumsaa deemutti amana malee maal godhuun qaba ilma kootii kan jedhu baay'ee irratti xiyyeeffatu. Garuu baadiyyaan magaalaan kana dursee irratti xiyyeeffata. Barumsis hubannoonis magaalaa keessa jira baay'inaan waan ta'eef jechuudha. Akkasuma barumsaa yoo waggaa dhaban hawaasa naannoo isaanii jirurraa yookaan magaalota keessa jiraatan irraa waa baay'ee baratan waan ta'eef jechuudha. Kanaafuyyuu magaalatu caalaan fudhadha. Gaafuma isaa sadaffaatiin waggaa wal qabsiisee fakkeenyaaf ijoolleen maatiin gaafa irraa du'u magaalaan fira qofa osoo hin ta'in warroonni naannoo taa'anii ijoollee kana maal godhuu qabna, akkamiin maatii kana dagachiisuu qabna, akkamiin ijoolleen kun bakka guddaa akka gahanii goona jedhamee yaadame jechuudha. Walumaa galatti magaalatti waan ani jafootiin arge jechuudha. Garuu baadiyyaan baay'ee gasitti irratti fokusii hin godhu. Kana garaagarummaan qabu. Egaa ka viidiyoo kana dhugaa dubbachuuf mata dureewwan kana dubbisee erganaa ergame tutturee jira. Irratti hojjechuullee baay'een ittiin dadhabe. Akkasuma ammas akkuma duratti jedhe viidiyoowwan kana waggaa waraab viidiyoo 4 dileetii godhe jechuudha. Kun 5ffaa waan ta'eef viidiyoo kana waraabaa jira. Egaa ka seenaa ayyaantuu yoo barbaadan ta'e nama biyyaa rabbina haa godhu. Maatii koo bira taa'ee ta'u waliin haasofna gaafa tokko isiniin jechuun jaaladha. Walumaa galatti miira gaarii keessa hin jiru. Na of kalchaa bal'inaa illee gaafii kana tarii deebisee yookaan hin deebisne galatooma. Warri yookaan waan akkanaa keessa jirtanii rabbiin jajjabina isinii haa kennu. Warri maatii keessa wajjin jirtan haga isin iddoo tokko geessanitti maatii keessan rabbiin isinii haa jiraachisu jechuun jaaladha. Harmee keessa warri qabdan umurii isinii haa dheeratu. Warri akka koommoo dhabdan jajjabina isiniif haa kennu jechuun jaaladha. Galatooma. Hagaa mana ayyaantuu asallaatti viidiyoo biraatiin walitti deebinutti mana kiyyaa akkasumarrattan xumura. Kiyyaan baay'ee mijayyuu cimtuu fi gaarii jajjabduudha. Jajjabeessuu hin dagatina. Yaada waggaa qabaatan koomentii jalatti barreessaa. Anillee koomentii nan dubbisa waan ta'eef kiyyaa bichaa miti kan dubbisu. Anillee mana kiyyaatti deebi'ee koomentii nan dubbisa. Warri yaada qabdan soo jiraattan warri immoo viidiyoodhaan nu kuwattuti mana keessatti illee laayivii kee nuuf qoodi jettanii soo jiraattan
koomentii keessanii na beeksisaa isiniin jechuun jaaladha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Hordoftoota kiyyaa lammii galatoomaa. Viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadhaa. Turtii gaarii.